Nan duratti amala akkanatti si beeku akkanaa miti. Amma immoo ani wanni sirra murteessuu dhiiseef leellotonya waan biraati miti. Yaa wanni garaa kunfaan nama jijjiirti daawwattoota keenya. Namni gizee garaa qabu yaa amala adda addaa fidata. Kana beeku qabna dirqama nuti warri dhiiraa. Jaartiin gaafa garaa hin qabne amalli sii gaarii turte gaafa garaa qabdu immoo yeroo amalli sii jijjiirame waa jaartiitii yaa miti waan garaa tanaatitu amala kana jijjiiree jennee beekuuf qabna. Maaliif gaa hanganaachi gaafa hin baafnu tanamaa agarra. Warahmatullahi wabarakatuhu akkam nagaa qabdanii daawwattoota kiyya qaalii gaarii fayyaa keessanii bakka jirtan maratti nageenya kiyyaa kan irraa buqaa isin dhaqa usnicha yaa'u akkuma beekamu gaa rakkoon hundinuu rakkoodha. Rakkoon laaftuun qabdu tunis fardiidha jenneeti kunoo akkuma anneen gadda isinii dubbadesanitti leelloo mana kiyya na bira dhuftee achumaan mana fidee mana isiitiin jira. Maaliif jennaani akkuma beekamu gaa isin tuni nama lubbuu lamaati. Namni lubbuu lamaa immoo yeroo ammaa kana keessatti ala deddeemuun ta'u yeroo isin jirtun yeroo ala deddeemuu taatu miti. Saniif rakkoon feetee jaarsaaf jaartii gidduutti ni uumamti. Ammoo arrabaaf ilkeen ollooti gaa jaarsaaf jaartiin dhiisuu maalayyaa. Saniif dila kan hunda ala deddeemuun gaarii miti yeroo amma keessa jirtu kanatti nillee bareedu. Yeroo namni ala deddeemuu toluuf jira. Yeroo namni ala deddeemuun hin tollee jira. Dhuga yeroo namni ala deddeemuun tolu sun yeroo akkamii hojjetanii yaa osoo gartee gaafee yerumtee gartee yeroo takka namni akkanuma sokkeessitti firraa arma maal jaaniin naashidaa jaanii kuma ka'ee firraa deemee baasii shan jaafaa ala deemee deemisa kana kuufee boodammaas gaaman guddoon dheeyitee galti. Amma immoo taleellootuni yeroo isin jirtu kanatti mush torbee lamaaf akkanaa mitiiti guyyaa lamaa nama deemee ala bulu ta'u miti saniifin qabee mana sitti fide kunoo fuula keessan duratti abbaan mana sillee mana jiru yaa akkata isaa ni dhufa akka dhufus maaliif isaas duraan inni wajjin haasoo jiru waan kana saniif waan takka takka leelloo wajjin waan haasoo jira. Mee leelloo teenya ani dhugaa dubbachuudhaaf waan kanallee albaasuun barbaadne garuu immoo haasoo inni finnee jirra. Haasoo silaa gartee namni haasoo sanii finnee jirra. Kun immoo ragaadhaaf isin fidee waa'ee dhimma manguddummaa jaarsaaf jaartillee dhuftee asin haasoo itti naan ginaadha. Leelloo teenya akkam jettame wanni hafe jirti reeqa wanni haasoo nuti duraan haasoo isin beekte. Sanuma ta'e gaabitee inni namaa kun walitti aaruun nama jirti. Yaani an aara Muhammad garuu hangana fagaate jee yaanni garuu inni narra dabarfatee illee deemee illee fagaanne yaani haaluma dalagaatiif kanamaatu beektee maal kana baase. Sanuma ta'e Muhammad yeroo hedduu deemee namni ilmi dhiiraa tokko deemee waa nama dhalaa jaarsan qabne biratti hin ta'u. Ati saayiba mana ni qabda dhoo dhufee si bira dhufe waluma jiraatanii. Akiiti. Yaani inni hogganaa achi dhaqee dhiira narrabsiisee dhalaa narrabsiisee tanumaan waan garaa nama raachise beeka. Santee yoo inni hayyamee mana kiyya galuun fira jee haala saalaan galchi. Qoy ammoo inni dhibee leelloo teenya. Inni leellootu deemee ala jiraa naan jaa. Ati immoo kunoo mana galuu deeti gandee keessa deemu jiraa naan jette. Ani isaa sokkoo fi si sokkee ne dhibde leelloo teenya. Mee sokkee addaan naa baasee dura. Mee dachaas dhugaa dubbachuudhaaf. Ani gadi sokkee mana namaa hin dhayne. Kan inni amma dhufee ati dachaas inni kun saayiba keeti. Booda rakkoon dhuftu siis nan qabtu jechuun sitti mee baran dhufe. Ayyaa akkiiti dhugaa keeti naa galee. Inni jaarsa namaatti beekaa bara. Maaliif deemee wanni guddoon haasoo jira maali? Deemee maaliif hin tara jaarsa hin qabne san bira maa dhaqaadha? Dhugaa dubbachuuf leelloo teenya osoo nan dila kanan dheeratu ture maaliif jennaani gaafa gartee isin waliin mufatan san keessatti akkuma beekamu ga'anis bakkaan jiru nu beektaa jara abdii faa sanfaa hojjololeetiin hidhaan ture ammallee deebiitiitii gizeen achi isaan harkaa bee boodatti ammas ibsaan achi deebee sanumaafin jidduu sanatti mashkuula taa ture kun arra yeroo amma keessa jiru kanatti illee amma hoggaa tireefuun tana mana jettee mana na eegisanii ani kaniin dhufee bakka biraati. Xiqqishoo rakkoo uumamtee hedduu jira. Maammee qabdeeti abdiin faan maalimee qabanii ni beekti maammee qabanii jechuudha akka malatti jechuudha miidhaa jiranii. Kanaan wal qabateeti arraan tanaa kan silaa beekadhu wannoo biraa qabuutiin baallama biraa soon qabuutiin baallama kee kanaa dursaa jee si farqame maaliif jennaan dhalaan eegaatuudha dhiira baallamaatuudha yaanii saniif eegana baallamtee allee si baallame osoo Muhammadiin qabamin hin duratti kan illee loof baallame haa ta'u immoo gaa dhimmiti kun dhimma lubbuuti maaliif jennaan
bultii jechuun wasaasaadha. Namni hundinuu yoo narraan tana ka'ee Mahammad irra goree saahiban jaama. Saahib Mahammadiif irra gorteetti. Maaliif waa'ee yoon ka'ee dubbii takka dubbachuu deeme waa'ee dubbii dhalaadhaa yookaan akkuma obboleettii haasofta. Akka dubbii obboleettii haasofta jechuudha. Si galtee dubbii haadha namaatillee akkuma haadha ta'etti ilaalteeti haasofta. Saniif dubbii obboleettii dhiiraallee akkuma obboleettii yaa godhetti ilaala. Dubbii obboleessa qiyyaallee immoo akkuma dubbii dhiiraa guruba nama Mahammadillee akkuma obboleessa qiyyaa godhetti ilaala malee kun Mahammadii waan naan dhabu waan jaamu san akkasitti ni girti jettee yaadillee lotanya. Anilleen gizeen dubbii ta'ee haasa'u mana fiitiin haasa'u ni beekadhu gizee dubbii takka haasa'u. Saniif maaliif jennaani wanni kun hundinuu dhufte akkaan taate bakka malee dhufte san hundaa wanni kana si kaasee fi gaafa san keessatti gaafa si wallabdeen isin gidduutti uumamtee jirtu san keessatti bakka dubbiin kun raakaate isiniin beekan. Garuu immoo haala yerootu nafa geessi malee dubbiin kun hanga ammaa kan ni fagaatti jennee ni beektatis. As dhufee naafetillee wali dubbannee jira. Waa'ee osoo dubbiin kun hanga nama bal'atiin duratti namni dubbiin bakka raakaate hin beekne bakka itti galtullee hin beeku jaanii yaa mata mataan irraa sitti jiraa. Haa ta'u immoo an dubbiin dilina dheeratti seenee jidduudhaan ga'a. Hedduu takka guyyaa gara guyyaa 19 moo kanaa takka nama idaan harkaan ture achi deebi'ee mana himaatiin ture akka hedduu dabaree saniif hangana turuu dandeessee Mahammadilleen silaa gaafa sanii bilbilaan illee numaan gaafadde akkamitti ati boo mana leelloo dheeyta. Manni kiyya osoo jiru dhuftee qulfiin irraan fudhattu jeetiin hin ture ati mana jirtuuti akkana naan jee duuba boo eegaa ani mana jiraannee yoo jaartee hojjoo lolte harmallaa bira sokkite hin jeeni. Haa ta'u innis bultii isaa jabeeffachuun gaariidha. Isin lameen ammaan tan yeroo amma jirtan kanaatti osoo isin lamaaniif hin ta'in ilmoo gartee dhalachuu deemtanaaf jecha dirqama qaalii olii gootanii jiraatan. Dhugaan sin jaalalloo teenya akka amma jirtu kanatti. Yaani sun beekamaadha jee. Dhugaa. Waan inni duuba inni silaa inni bara akka haadha mana isaan na laalee dhuga yoo na illee jalloo yoon ta'e bari inni yoo narra wayyaate na gorseetuma haala jiruu na gorsu qaba malee deemee dhalaa biratti waan fedhe naan jee saahiba isaa Toofiqoo biratti uleen na tumsiisee maal naan jechuun bar yoo na illee jalloo ta'e hammeenya yoo haala gadi hin baasu. Egaa bar jaartii takka jalloolee taatu jaarsi golfateeti dadhabullee odoo fuula kameeraa dura baasuu hin taane akkana jee nama takkatti himee akka isin ibbartu ullee godhuu ni danda'ama. Laakiin ammoo inni akkuma lammee keessan itti fufutti uumaa fedhe naan jee anis uumaan fedhe ol ba'ee jeetuma hanga ammaa ture. Laakiin ammoo inni dhalaa jaarsan qabne jala deemee maal naan jette beektaan talti harka sitti laaduu naan jette. Harka sitti laaduu naan jette. Laakiin ammoo anis akkanatti nafu guyyaa naaf isin tokko taanu dhufa. Andiisuuf isin ta'u ammaa isii. Amma teetti fa'aa harka rabbi jirta meeshaa keeffadhu ani leelloo teenya. Dhaadannaa dila kan hundaa odeessiti. Laa akkamitti. Mata mataa raanatti malee kun waan himneef inni miti beekte. Isilaa inni ammeenyi qayyisi bira taa'ee naasoo baate isin dachita naan jetti. Hin jettu. Akeetti. Mana sii taa'ee waan fedhan jechuu ture inni. Dhagee amma isiniif hin maasin hundinuu. Wanni kuni irra guddaa haasofneef inni jira daawwattoota keenya. Rifeensi tokko nama keessatti yaaddatanii jiran tokko immoo kophatti yaaddatanii jiran. Ni beektanii saniifi wanniin waan takka gulantaa irratti haasawanii finnee jira san yeroo Mahammad dhufeesi waan takka haasawanii dhuma gartee ragumaaf isiniif dhufu malee asirratti araarsuudhaaf miti isii hojjiis waan kana haasawanii jirra gaa mira keessa galtee jirti yeroo amma jirtu kana keessatti leelloo ifiifoo harka rabbii jirti yeroo namaa wajjin wallootti hin jirtu darbaarraa naftu ana dhugaa dubbachuuf leelloo waan biraati miti wanni hanga ammaan tanaa qitee natti hafee Toofiqoo san hanga maatii yaadadde Toofiqoo ni deessitu musanii hedduu takkaa naare maaliif hanga feetillee jaarsaa jaartii gidduu seente gaafa jaarsaa jaartii waliif fayyan ati eessa dheeytame warri jaarsaa jaartii gidduu deemtan dhugaan isin jaadhiiraas ta'e dhalaa saahiba jettanii jaarsaa fi jaartii gidduu hin seenaa maaliif jaarsaa fi jaartiin tuni hanga fedhanillee yoo lolanii booda waluma fayyan gaafa isaan waliif fayyan isinumaa itti qaana'u gaarii miti saniif hanga dandeessanitti jaarsaa fi jaartii jidduurraa fagaachuu yaala gaarii miti jechuudha. Amma leelloon waa hundaa waan haajamtee jirti. Abbaa mana isiitii wajjin akka waliif fayyaniif waadaan agaltee kunoo akkasuma mana kiyya qottu hin jeeni fuudhee mana kiyya fidee. Mahammadiin illee akkasumatti dawwalee dhufu jira. Kun hundinuu maali?
ni turra malee ni urra akkuma jetti saansanii bultii keessatti gufuu hedduun nama mudata bu'aa bahee hedduu qabdi. Bultiin tu bu'aa malee bultiin jaamtu. Bultiin tun ammaas nama tokko bichaan bultiin taatu. Akka hedduu jira bultii sanarratti walii beekuu waliif irra kutuu waan jaamtu akka jira. As keessatti yoo namni garaa walii ballachuu baate yoo namni irra walii kutuu baate yoo gartee ni gizee inni ka'ee ati maaliif akkana taatetteen bagaan akkana ta'e. Yeroo ka'ee nam tokko aaree tokko yoo jalaa qabbanaa yeroo tokko ka'ee aaree yoo tokko jalaa uuse yeroo isin aartee dhufee inni sossobatee abareedduu maal taate kana biraan kuttu dhiira waan xiqqishootu aarsa. Uma xiqqishootu aarsa malee waan biraati miti waan guddoo ta'e hin eegina. Nuti waan xiqqishoota akka nu aarsa yaa waaqalli ishiin beektaa rabbumaa kaatimaa nama tolchaa rabbii irree teenyuun daawwa tolchu leellee tonyaatillee akka kiyyetti yoo taate suuta gartee miti yoo suutumatti yoo gartee ni beekta amala isaatillee ati duraan osoo garaa hin qabne duratti amala akkanatti si beeku akkanaa miti amma immoo ani wanni sirra murteessuu dhiiseef leellee tonya waan biraati miti yaa wanni garaa kunfaan nama jijjiirti daawwattoota keenya namni gizee garaa qabu yaa amala adda addaa fidata kana beekuu qabna dirqama nuti warri dhiiraa jaartiin gaafa garaa hin qabne amallee sii gaarii turte gaafa garaa qabdu immoo yeroo amallee sii jijjiirame waa jaartiitii yaa miti waan garaa tanaatitu amala kana jijjiiree jennee beekuuf qabna. Maaliif gaa hanganaa achi gaafa hin baafnu tanamaa agarra bitaa fi mirga laallee agarraa namaa wajjin jiraannaa mire. Saniif ana malee leelloo kan hin beeku duraan amala sii gaariidhaan beekaa nama rana jettu immoo eega gartee wanni kun wanna jechuu eegalee yaa aaruu fi amala adda addaa kana san fidatti. Kanammaan sitti murteessu leelloo teenyaa akka tokkotti. Yaani bassanumaa ta'ullee namni kun bar gorsinis ni jira. Gorsi waa social media gubbarratti miti. Akkiidii leelloo teenyaa. Sanuma ta'ee inni hammeenya kiyya qofa alabbaasu turee bardachaas ni beekame. Amma kana hundaa horiis leelloo teenyaa. Si galtee laal abbaan waan hojjeteef maaf itti qaanfata. Takka yoo gartee inni hamtuuti haala baasee nama biratti haasawesse ifumaa haasawee malee waa sin haasawee hin beekadhu. Maaliifuu jaartii guyyaa takka qullaa wajjin gachiistee bultee nama bira dayitee giziyamattee yaa atis walumaan ifamatti malee waa isii hin xiqqeessine. Atis gaafa san kashetti keessuma jirta jechuu barbaadeeti. Saniif wanni hundinuu ni dhuftis ni dabartis. Ta dhuftees akkamit dhuftee osoo hin ta'in akkamit dhuftii jettee waan sanii falletti barbaadu qabna malee rakkoo xiqqoo dhuftee hunduu guddisnee gizee gartee miti waltumnee wanna ol goonu gaarii miti namni kuni aalii qabaa ollaa qabaa saahiba qabaa yeroo amma jirru kana keessatti xiqqoo haala yerootiitiif nuuf mijaa'ani malee wal dhabbeen keessan kun hanga har'aa deemutti nutu hedduu takka qaanfannee jirra akka wallaa hedduu takkaan qaanfannee jira maaliif jennaan osoo nuti jirru warroonni buleeyyan keenya hedduullee ni jirani kanurra gartee magaalaa tana keessatti manguddummaa dhugaasan manguddoon tun sadii jaanii sadeen manguddoollee barbaadan isiniif hima tokko fannisi jaan dubbii namaa fuudhee fannisa tokko maas mana fideetuma borokootti jeene biraa deema dubbii namaa yookaan fayyituu dhiisanii yookaan immoo fixaniituma dhiisan jaan garuu magaalaa tana keessa ni jiranii manguddoolee san keessaa warra gartee dubbiin fannisee biraa deemu sanii jiranii warra gartee jaartii anumaajii galii warra jiru tokko jira laalla anumaajii galii laal anumaajii galii yoo barbaadde baruu ni deemtaa warra jiru sanii jira akka hedduu dha jechuun sanii nuti gartee miti warra anumaajii galii warra jiru sana osoo hin ta'in takkittii gartee miti rabbiin gartee miti waliifis naa qaceelchuutiti mee taaruftus gartee ni agarraa ta fuulduraatis itti deemna waan ta'eef atis waan kana isiin tun bultiitii yaa jiititi niin daddagalfadhee jiituma itti galiin sinjaa malee ani annaajii gali siin jiru dhugaan sinjaa bultiiteeti jallattus toltus daddagalfatteetuma keessa jiraatta malee ala gaffiiguun faayidaan qabdu leelluu teenya an akkanaan jaa. Dhugaa keetti garuu ala gaffiiguu waa faayidaan qabdu. Garuu silaa oduu qofan ta'e isaa hunda waa hunda hojjaasuu hin jirre loota. Naadan taadhaa jee nama waliin jiraanne bultii wasaasaa naaf inni gama gamaa hin qabne hojii jiraanne akkasi. Laakiin ammoo qoftiin niin dhiiba yoon jees dhiibeen danda'u.
Barammas yarkee waa hundaa'u atis badiin qabdu. Wanni badii qabaa. Amala kee kan duraan beekuu fi qaamaan tanaan jijjiirame wanni sin jeefi gaafa garaan qabne duratti sin beekaa amma immoo garaa qabdaa sirratti murteessu osoo waan feete gootee walaakin ammoo amala kee gaafni nan baru gaafa ati ilmoo dhaltee amalli kee kun haaluma kanaan itti fufee wal faamna gaafas.